Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa bal'inaa fi gaggabaaboos qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtanis affeerra. Qaroo miidiyaa like, share, subscribe gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatinaa. Waahillan keessaniifis oduu fi odeeffannoowwan kana akka argataniif share waliif godhaa. Manni marichaa muudama komishinara ol aanaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ni raggaasisa jedhamee eegama. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 17ffaa bara hojii afuraffaa boru ni ta'a. Manni marichaa walgahii isaa wixinee labsii barnootaa waliigaltee ilaalchisee gabaasaa fi yaada murtoo koreen dhaabbii dhimmoota misoomaa humna namaa bobbii hojii fi teekinooloojii dhiyeessuun qoratee ni raggaasisa jedhameera. Dabalataan muudama komishinara ol aanaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaas akka raggaasisu ragaan mana marichaa irraa argame ni mul'isa. Iskendir Naggaan garee faannoo isaan hoogganan bakka bu'oota hawaasa idil addunyaa waliin mari'achuu ibsan. Gareewwan hidhattoota faannoo keessaa hoogganaa murna tokko kan ta'e Iskendir Naggaa garee isaan hoogganan torban darbe keessa bakka bu'oota hawaasa idil addunyaa waliin naannoo Amaaraa keessa iddoo ifatti hin ibsamnetti walgahii gaggeessaniiru jedhan. Haa ta'u malee marii kanarratti dhimma mootummaa federaalaa waliin mari'achuu akka hin kaane VOA'tti himaniiru. Hoogganaan garee dhaabbata uummata faannoo Amaaraa ta'uu kan himan Iskendir garee teeknikaa hawaasa idil addunyaa irraa walitti babbahe keessaa bakka bu'oota gamtaa Afrikaa, IGAD, gamtaa Awurooppaa akkasumas Itoophiyaatti imbaasii Ameerikaa akka argamanis ibsa godheera. Kun walgahii gareewwan teeknikaa gidduutti taasifamedha. Walgahii sadarkaa jalqabaa geggeessine wanti mari'anne dhimmoota yeroo amma biyyattii keessa jiran irratti haala mari'achuu dandeenyu irratti ture jechuun kaaseera. Haa ta'u malee marii kanarratti dhimma mootummaa federaalaa waliin mari'achuu akka jedhu akka hin kaafamnes dubbataniiru. Dhimmi kun hin kaane kan jedhan Iskendir dhimmichi osoo hin ka'in deebii kennuu hin danda'u. Kun dhimma ani murteessuu miti. Koree hojii raawwachiiftuun ni ragga'a. Gaafiin gaafa dhufu ammoo gara koree hojii raawwachiiftuutti nan geessa jechuunis dhumarratti dubbateera. Yaa'ii waliigalaa boruu irratti murteewwan badhaadhina hunda galeessa biyyattii mirkaneessan ni murtaa'u jedhamee eegama. Yaa'ii waliigalaa lammaffaa paartii badhaadhinaa gidduu kana taa'amu irratti murtiiwwan badhaadhinaa damdaneessaa Itoophiyaa mirkaneessan kan murtaa'an ta'uu hooggantoonni waajjira damee paartii badhaadhinaa himan. Yaa'iin waliigalaa lammaffaa paartii badhaadhinaa amajjii 23 hanga 25 bara 2017tti mata duree waadaa hanga aadeeffannaatti jedhuun magaalaa Finfinneetti taa'ama jedhameera. Hooggantoota waajjira damee paartichaa kan naannolee yaa'ii kana ilaalchisuun yaada kennanii yaa'iin kun yaa'ii murteewwan gurguddoo fi kallattii xiyyeeffannoo Itoophiyaa gara sadarkaa ol aanaatti ceesisuuf dandeessisan irratti murtaa'uudha jechuunis dubbataniiru. Paartichi waggoottan darban milkaa'inoota gama damee siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi dippiloomaasiitiin galmeesse itti fufsiisuuf kan mari'atu ta'us himaniiru. Yaa'ii kanarratti hojii fi bu'aan hojii paartichi waggoottan darban keessa hojjetes kan gamaaggamu ta'uu eeranii kallattiiwwan imala Itoophiyaa gara sadarkaa ol aanaatti ceesisuun ni ga'ama jechuunis dubbatan. Yaa'ii kanaan raawwii murteewwan yaa'ii jalqabaa paartichaa irratti murtaa'an gamaaggamuun murteewwan gaafilee ariifachiisaa uummataa deebisan ni murteessu jechuun eeggameera. Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee gamaaggama raawwii hojii ji'oota 6 bara baajataa 2017 geggeessaa jira. Gamaaggamichi bakka komishinarri komishinii poolisii magaalaa Finfinnee Geetuu Argaw, itti aantonni komishinarootaa, ajajoonni qajeelcha poolisii kutaalee magaalaa Finfinnee fi hooggantoota buufataalee poolisii magaalichaa argamanitti gaggeeffamaa jira. Ji'oottan 6 darban magaalaa Finfinneetti qindoomina qaamolee nageenyaa magaalichaa fi hawaasaatiin ayyaanonni gurguddoon nagaadhaan kabajamuu hojiin bu'aa qabeessi argamuu komishinar Geetuu Argaw dubbataniiru. Dabalataan magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila teekinooloojiin deeggarameen hojii bu'aa qabeessi hojjetamuu kan dubbatan komishinar Geetuun gara fuula duraatti kenna tajaajila fooyyessuuf yaadota marii galtee godhachuun kan hojjetan ta'uu eeraniiru. Nageenya magaalaa Finfinnee daran waaressuuf gabaasni kutaalee magaalaa hundaa dhihaachuu ciminaa fi hanqina irratti mari'atame kallattii xiyyeeffannoo kaa'amuu ta'us himeera. Naannoo Amaaraatti hidhaan jumlaa akka dhaabbatu Amnesty International gaafate. Hidhaan jumlaa naannoo Amaaraatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu dhaabbanni Amnesty International jedhamu gaafateera. Naannichatti mana murtii osoo hin dhiyaatin hanga ji'a 4 fi namoonni hidhaa keessa tursiifaman jiraachuu dhaabbatichi hireera. Gochaan hidhaa jumlaa naannoo Amaaraatti namoota 60,000 lakkaa'aman irratti raawwatamu callisanii kan hin ilaallamnedha kan jedhan Daayirektarri Amnesty Bahaa fi Kibba Afrikaa Tigeeree Chaagutan.
Sarbiinsa mirga namoomaa naannoo Amaaraatti raawwatamaa jiru addunyaan callisee ilaaluu hin qabu jechuunis dubbateera. Hojjettoonni mana murtii 3 onkololeessa keessa gadhiifamaniin alatti kanneen hafan hidhaatti akka argaman dubbateera. Chaagutaan namoota kumaatamaan lakkaa'aman mana murtiitti osoo hin dhiyeessin ji'ootaaf hidhaa keessa tursiisuun haqa mana murtii cabsuudha jechuunis kaaseera. Maddi oduu kanaa miidiyaa Addis Standard. Itoophiyaatti galmee mana barumsaatiif waraqaa eenyummaa dijitaalaa akka barbaachisu ibsame. Itoophiyaa keessatti bara barnootaa dhufu irraa eegalee galmee mana barumsaatiif waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa akka barbaachisu mootummaan beeksise. Tarkaanfiin kun qaama tarsiimoo jijjiirama dijitaalaa waraqaa eenyummaa kan tajaajila mootummaa keessatti galchuuf tattaaffiin bal'aan taasifamaa akka jiru ibsame. Daarektarri ol'aanaan ejensii galmee siivilii fi tajaajila jiraattummaa magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoo akka jedhanitti jalqabbii kana manneen barnootaa waliin ta'uun hojiirra kan oolu ta'a jedhan. Hanga ammaatti manneen barnootaa keessatti galmeen ragaa dhalootaa daa'immanii dhiyeessuudhaan raawwatamaa ture jechuun karoorri haaraan kun daa'imman umrii isaanii waggaa 5 ol ta'an ID dijitaalaa galmaa'uu fi baayoomeetirii akka kennamu kan hayyamu ta'uu dubbateera. Itti dabaluunis magaalaa Finfinnee keessatti aanaalee 116 keessaa 21 duraanuu dijitaalawaa ta'aniiru jechuun kaaseera. Babal'inni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa kun dhiibbaa bal'aa mootummaan dameelee garagaraatti makamuuf taasisaa jiruun kan wal simuudha. Bara 2022 erga eegalee as hojjettoota mootummaa sirna gibiraa bittaa fi mootummaa daldala baankii balallii biyya keessaatiif dirqama ta'ee jira jedhan. Daarektarri ol'aanaan sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan ta'an Yoodaahee Zamikaa'el barbaachisummaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa naannoo mana barumsaa keessatti qabu ol'aanaa ta'uu dubbataniiru. Mootummaan bara 2030tti waraqaa eenyummaa faayidaa namoota miiliyoona 90 kennuudhaaf kan karoorfate ta'uun yeroo ammaa kana namoonni miiliyoona 11.4 waraqaa eenyummaa kana harkatti galfataniiru jedhan. Kunis sirni eenyummeessaa nageenyaa qabu giddu galeessaa fi hunda hammate kennuun waraqaa eenyummaa gandaa deeggaruuf kan qophaa'uudha jedhaniiru. Tajaajila wal'aansa dhibee hatattamaa fi cimaa fooyyessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Tajaajilli wal'aansa dhibee hatattamaa fi cimaa fooyyessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Itoophiyaatti lammiilee sababa balaa uumamaa fi namtolcheen dhibee tasaa fi cimaa saaxilamaniif tajaajila wal'aansaa sadarkaa isaa eeggate kennuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaan himaniiru. Tajaajilichi sirna fayyaa deebii hatattamaa laatu ijaaruuf du'aatii fi miidhaa qaama lammiilee hir'isuuf kan dandeessisu ta'uu Dr. Darajjeen dabalaniiru. Yeroo ammaa kana tajaajila fayyaa hatattamaa fi cimaa kennuun fooyya'aa dhufuu eeruun fuulduratti cimsuuf ogeessa gahaa damichaan horachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii ministeerri fayyaa qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechuu akka qabus kaasaniiru. Pirezidaantiin waldaa ogeessota wal'aansa hatattamaa fi cimaa Itoophiyaa Dr. Waldasambat Waagaanoo gama isaaniitiin waldachi lammiilee sababa garaagaraatiin dhibichaaf saaxilamaniif tajaajila ni kennaa jira jedhan. Guutuu biyyattiitti kutaalee wal'aansa hatattamaa 30 fi wal'aansa cimaa 119 keessatti tajaajilichi kennamaa jiraachuus kaasaniiru. Mormitoonni mootummaa Eertiriyaa Finfinneetti walgahii gaggeessan. Mormitoonni mootummaa Eertiriyaa wiixata darbe amajjii 27 bara 2025 Finfinneetti walgahii taa'u DW hirmaattota walgahichaa wabeeffachuun gabaaseera. Dhalattoota Eertiriyaa hanga 2000 ta'an maricharratti hirmaataniirus jedheera. Walgahiin kun beekamtii mootummaa Itoophiyaatiin ala akka hin taane bakka bu'aan paartii koongirensii biyyaalessaa Eertiriyaa Affaar ibseera. Hojii gaggeessaan paartichaa Yuusuf Abdallah Afgaafii sagalee Jaarmanii waliin taasisaniin badii dhalattoota Affaar Eertiriyaa keessa jiran irratti raawwatamu mormuun hojjechaa jiraachuu kaaseera. Saboota Eertiriyaa biroo waliin ta'uun mootummaa Eertiriyaa kuffisuuf hojjechaa akka jiru hojii gaggeessaan kun dubbateera. Hariiroon mootummaa Eertiriyaa waliin qabu gaarii ta'uu mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin ibsaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii gara Asmaraa taasisu addaan kutuun ifoomee ture. Mootummaan Eertiriyaa biyyoota ollaatiif madda rakkootiin uummata isaatiif madda rakkooti jechuun mootummaan kun garee tokkoon kan hoogganamu ta'uu Yuusuf irra deddeebiin dubbateera. Yaa'iin dhaabbata gamtaa ajajoota poolisii baha Afrikaa Kigaalitti gaggeeffamaa jira. Yaa'iin 26ffaa dhaabbata gamtaa ajajoota poolisii baha Afrikaa Ruwaandaa Kigaalitti gaggeeffamaa jiraachuun ibsame. Yaa'icha irratti Itoophiyaa irraa Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el hirmaachaa jiru. Yaa'ii poolisii Federaalaa Itoophiyaa dhaabbilee poolisii naannichaa waliin tumsaan hojjechuun carraa gaarii kan uumuuf ta'uu himaniiru. Gamtichi dhaabbilee poolisii naannochatti argaman walitti qindeessuun gamtaan yakkoota daangaa ce'oo ittisuuf gahee isaa bahachaa jiraachuu
ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Warshaan cilee dhagaa dabalataa jiruuf furmaata kenna jedhame. Itoophiyaa keessatti hanga itti fayyadama cilee dhagaa biyya keessatti oomishamu dhibbantaa 65.85 tti guddachuun ibsameera. Kanaanis dhibbaan cilee dhagaa biyya alaatii galu dhibbantaa 34.5 tti gadi hir'achuun dubbatameera. Bara 2007 irraa eegalee fedhiin anniisaa industirii simintoo Itoophiyaa cilee dhagaa biyya alaatii galfamu irratti hirkatee turuun isaa waan yaadatamu. Haa ta'u malee bara 2012 kaasee erga mootummaan itti fayyadama cilee dhagaatiif xiyyeeffannaa kenne as jijjiiramni guddaan mul'achuu gabaafameera. Jijjiirama kana keessatti ammoo warshaan dhaabbata dhuunfaa oomisha cilee dhagaa ET Minerals kan naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Daawuroo naannoo Tarcaa Kilaaleetti argamus guddaa qooda qaba. Warshaan kun sa'aatii tokko keessatti cilee dhagaa toonii 150 kan oomishu yommuu ta'u fedhii oomisha cilee dhagaa biyyattii keessatti dabalaa guutuuf gumaacha ol aanaa kan qabu ta'uu himamaatiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun isinitti himaa jirru akkuma itti fufetti jira gara oduu biyya alaatti isin dabarsa. Pireezidaanti Tiraamp ministeera muummee Israa'el waliin mari'achuuf jedhame. Dhiyeenya filannoo mo'achuun hojii kan eegalan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp White House'tti ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliin mari'achuuf akka jiran gabaafameera. Waajjirri ministeera muummee Israa'el akka beeksisetti gaafii Doonaald Tiraamp irraa dhihaateef torban dhufu White House kan deemuuf jiran Netanyahuun Tiraamp erga hojii eegalanii duree pireezidaanticha waliin mari'ateen kan jalqabaa ta'u jedhameera. Akka gabaasa BBC'tti hooggantoonni lamaan waliigaltee waraana dhaabuu Israa'elii fi Hamaas ilaalchisee kan mari'atanis ni ta'a. Pireezidaanti Tiraamp duraan bu'uuraalee misoomaa Gaazaa hanga deebi'ee ijaaramutti biyyoota ollaa dabalatee Ijiptii fi Joordaan Filisteemota akka da'oo kennan yaadni dhiyeessan aangawoota Filisteemii fi Hamaas irraa mormiin mudachuun himameera. Ijiptii fi Joordaanis gama isaaniitiin yaadicha kana kan kuffisan ta'uu beeksisanii haa ta'u malee Tiraamp mootummaan Netanyaahuu akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa akka taasisan himeera. Poolisiin Singaappooritti namni beekamtuu sobaan butamuuf akka turte himtee adabame. Manni murtii Maaleeshiyaa lammii Singaappoor beekamtuu tokko suuqii daldala naannoo daangaa Maaleeshiyaa fi Singaappoor gidduutti argamtu butuuf akka ooltee sobaan himattee turte adabeera. Haa ta'u malee poolisiin qorannoo geggeesseen himannaa dubartii kanaa kan garmalee qoodamee fi dhimma eegumsa nageenyaa Jawhar Bahuruu irratti murtee uume kan hin mirkanoofne ta'uu dubbatameera. Guyyaa guyyaadhaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman kan qaxxaamuran yoo ta'u kanaanis qaxxaamura daangaa addunyaa kan namoonni baay'een irraa qaxxaamuran keessaa tokko taasiseera naannoon kun. Yaaliin butamuu kan raawwatame erga isheen baala shaayii cimdiiwwan gaa'elaa tokko irraa bitachuu diddee booda ta'uu himattee turte. Garuu waraabbii kaameraa CCTV naannichaa irratti sochii kana fakkaatu homtuu akka naannoo sanitti hin argamnes himamee ture. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatoomaa.